Nagaan gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumaatti lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii? An nagaa koodha. Na bira wanti hundumtuu nagaadha. Gooftaaf haa galatu. Akkam jirtu? Fagoorraa dhiyoorra kan jirtan hundumti keessan nagaadha miti? Egaa ani obboleessi keessan kanaan dura yuutuubii koorratti barnoota tokko gadhiisaan ture. Yeroo dheeraadhaaf garuu baay'ee gargar banneerratti kan inni dhiifama jechuu barbaada. Kun immoo haalonni mijachuu dhiisuu isaarraa kan ka'e malee baduu waan hin barbaadeef miti. Ammoo yoo Waaqayyo jedhee walitti hin deebina jedhee nan abdadha. Abdii guddaas qaba. Isinis immoo akkasiin wantoota yuutuubii kanarratti gadhiifaman akkasiin hordoftan akkasiin dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Egaa maarree kanaan dura Waaqayyo na gargaaree akkuma yuutuubii koorraatii wantoota muraasa argaa turtan Waaqayyo na gargaaree kitaaba mata dureen isaa hojjetaa amanamaa jedhu qabadhee warroota dubbisan biraan ga'uun koo yaadatama. Gooftaan na gargaaree jechuudha. Bara 2017 keessa naannoo ji'a 8ffaa guyyaa 5 irra kan inni eebbifame waldaa guutuu wangeelaa magaalaa Gabra Gurraachatti. Ammas gooftaan yoo jedhe yoo Waaqayyo na gargaare mata duree adda baay'ee yuunik kan ta'e mata duree baay'ee bareedaa dhaloota gargaaru jedhamee yaadamu mata duree addaadhaan kitaaba qopheessaan jira. Yeroo dhiyootti yoo gooftaan jedhe yoo Waaqayyo jedhe yoo jaalala isaa ta'e yoo jiraanne yeroo dhiyootti kitaaba kana qabadhee as nan ba'a. Egaa isa kanaaf immoo tumsi keessan baay'ee murteessaadha. Tumsa keessa namni tokko kophaa waa tokko gochuu hin danda'u. Mul'ata fiduu danda'a, mul'ata qabaachuu danda'a, yaada qabaachuu danda'a. Yaadi sun immoo deeggaramuudhaan walitti dhufee too'ii ijaarsa guddaa tokko ta'a. Kanaaf iyyuu manni tokko bareedee kan inni amma namni keessa jiraatu wantoota garaagaraa walitti dhufuudhaan malee mukti tokko duwwaan mana ta'a miti. Yaadi jiraachuu danda'a, mul'ati jiraachuu danda'a. Mul'ata kana immoo obboloota naannoo jirantu deeggaruudhaan gara bakkeetti akka inni bahu taasisa. Kanaaf egaa kanaan dura obboloonni baay'een na deeggaranii na bukkee dhaabachuudhaan kitaaba kana akka maxxansuuf na deeggaraniiru. Ammas immoo gooftaan jennaan dhalootaaf gumaacha guddaa kan ta'u baay'ee mata duree baay'ee mirxii ta'e tokko irratti baay'ee bareedaa ta'e tokko irratti hojjedhee gara xumuraatti fidaan jira. Yeroo gooftaan jennaan bara kana keessa akka inni maxxanfamu gabaarra akka inni oolu gochuudhaaf yaadaan jira. Egaa gooftaanaaf kadhadhaa. Yaada naaf kennaa. Kallattii barbaachisu hundumaan immoo nu deeggaruu dandeessu. Gooftaan koo guddaa godhee isin haa eebbisu. Eebbaaf ta'a. Eebbifamaa. Shaaloom. Kana booddee wal argina.